There's a mounting in Lebanon of an escalation in the fighting between Hezbollah and Free Palestine! Free Palestine! Gareen Hezbollah dhaabbata siyaasaa waraanaatii fi hawaasummaa Islaamaa Shi'aa Libaanos keessatti aangoo guddaa qabu akka ta'e seenaan ragaa ba'a. Gareen kun Israa'el akka diinaatti bal'inaan ni ilaalaa jechuunis himama. Gareen Hezbollah Israa'el lafa musliimaa dhuunfatteetti jechuun deddeebiin Israa'elis himachaa oola. Darbee ammoo Israa'el lafa musliimaa irraa kaasuuf jecha dhaadannaawwan gurguddaa irrattis gaggeessaa tureera. Was a Hezbollah rally, and the second one was what everybody's talking about today. All that action. Tibbanaas ammoo lola Hamas fi Israa'el gidduutti gaggeeffamaa jiru hordofe gareen Hezbollah ammoo Hamas tumsuun rokeetii gara Israa'elitti dhukaasuu itti fufeera. Fears are mounting in Lebanon of an escalation in the fighting between Hezbollah and the Israeli army that began after the start of the war on Gaza. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Odeeffannoo keenya mata duree tokko qofa irratti xiyyeeffatu arraas ammoo garee Hamas cinaa gore Israa'el irratti misaa'ila dhukaasaa ture Hezbollaan eenyu jedhu qabannee dhufneeti jirra. Gareen amma dhukaasa jajjabaa Israa'el irratti roobsaa jiru Hezbollaan ka'umsi isaa maali? Kaayyoo fi akkasumas ammoo galmi isaa maali kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun ammoo yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabuuf ammoo like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Hezbollah jechuun paartii Allaha akka ta'etu dubbatama. Hezbollaan dhaabbata siyaasaa waraanaatii fi hawaasummaa Islaamaa Shi'aa Libaanos keessatti aangoo guddaa akka qabu seenaan ragaa ba'a. Gareen kun Israa'el akka diinaattis ilaalaa jechuun himama. Gareen Hezbollah Israa'el lafa musliimaa dhuunfatteetti jechuun deddeebiin Israa'el himachaa tureera. Kanaafis ammoo Israa'el lafa musliimaa irraa buqqa'uu qabdi kaayyoo jedhu bal'inaan akka qabduutu himama. Tibbanaas ammoo hidhattoota Hamas tumsuuf jecha rokeetiiwwan garaagaraa Israa'elitti dhukaasaa akka ture miidiyaawwan idil addunyaa gabaasaa turaniiru. Ofii gareen Hezbollah kun garee akkamiiti kan jedhu ammoo bal'inaan kan ilaallu ta'a. Gartuun hidhattoota Hezbollah jalqaba bara 1980 keessa yeroo Israa'el Libaanos qabattee tumsa Iraaniin akka hundaa'eetu himama. Haa ta'u malee hundeen ilaalcha Hezbollah bara 1960 fi 1970 keessa Islaamummaan Shi'aa Libaanos keessatti dagaagu wajjin hidhata qabaa jechuun himama. Bara 2000tti Israa'el Libaanos keessaa erga baatee booda Hezbollaan hidhannoo hiikkachuu diduun damee waraanaa fincila Islaamaa cimsachuu seenaan isaa ragaa ba'a. Hezbollaan amma dandeettii horate hidhannoo waraanni Libaanos bara 2006 duula Israa'el waliin gaggeessatti gargaarame isaa ol ni caalaa jechuun himama. Garichi Libaanos keessatti ammoo humna guddaa horachuu isaa ammoo namoonni garee kanatti dhiyeenya qabanii fi miidiyaaleen addunyaa gabaasuu irratti argamu. Hezbollaan sirna siyaasaa Libaanos keessatti illee suduudhaan garee dhiibbaa uumuu danda'u ijoo akka ta'e ni dubbatama. Kaabineen biyyattii keessatti otoo hin hafin aangoo furtuu ta'e ammoo gareen Hezbollah Libaanos keessatti ni qabaa jedhama. Gartuun kun Israa'el fi Jiwishoota irratti haleellaa boombii raawwachuu fi shira adda addaatiin warra lixaa birattis ni himama. Biyyoonni lixaa Israa'el biyyoota Arabaa naannoo galoo galaanaa Gaalfii fi Liigiin Arabaa Hezbollah irra deddeebiin shororkeessummaattis ramadaniiru. Lammiileen Libaanos muraasni illee Hezbollah akka qaama tasgabbii biyyattiitiif balaa ta'ettis ni ilaalu. Hawaasa Islaamummaa Shi'aa hordofan keessatti garuu gareen Hezbollah bal'inaan akka jaallatamuutu dubbatama. Hezbollaan bakki jalqaba itti hundaa'e sirritti aga yoonaatti hin beekamu. Addaan baasuufillee rakkisaa akka ta'etu himama. Garuu Israa'el kibba Libaanos weeraruu hordofee ammoo garichi kan mul'ate. Israa'el bara 1982tti haleellaa hidhattoota Filisxeem irratti raawwataniif deebii kennuuf Libaanosiin weerartee turte. Bara sana ammoo hooggantoonni Shi'aa hidhattoota deeggaran sochii Amal hoogganuurraa adda ba'an. Dhaabbanni Islaamik Amal jedhamu kun Iraan irraa deeggarsa waraanaa guddaa akka argatus ni dubbatama. Islaamik Amal milishoota Shi'aa beekamoo yoo ta'an boodarra ammoo Hezbollah cimaa warra ijaaran keessaati. Gareen Hezbollah erga ijaaramee booda waraana Israa'el fi michoo ishee irratti waraana Libaanos kibbaa akkasumas haleellaa humnoota alaa Libaanoon keessa turan irratti akka bananis ni dubbatama. Hezbollaan haleellaa boombii bara 1983 keessa imbaasii Ameerikaatii fi mooraa waraanaa humna galaana Ameerikaa irratti dho'e duuba
jiraachuu isaatis ni amanama. Haleellaa sanaan lammiileen Ameerikaa 258 fi kan Faransaay 58 akka ajjeefamanis bal'inaan qoodama. Haleellaa sana hordofuun humnoonni nagaa eegumsaa biyyoota lixaa Libaanos keessaa akka bahanis taasiseera. Bara 1985tti ammoo Hizbollaan Ameerikaa fi gamtaa Sooviyetiin diina qajeelfamaa Islaamaa ijoo jechuun ifatti ammoo irratti labsame. Gareen Hizbollaa Israa'eliin lafa musliimaa dhuunfatteetti jechuun akkuma deddeebiin himachaa ture lafa musliimaa irraa ammoo kaasuudhaafis ni dhaadata. Akkasumas sirna Islaamaa humnaan otoo hin taane filannoo kallattii fi bilisaan ummanni gaggeessuun akka fudhatamu gareen kun ni gaafata. Waraanni Siiriyaa bara 1990 Libaanositti nagaa erga buusee booda Hizbollaan riphee loltummaan kibba Libaanositti gaggeessuu itti fufe. Garuu siyaasa Libaanos keessattis qooda guddaa gumaachuu jalqabe. Bara 1992tti Hizbollaan yeroo jalqabaatiif filannoo biyyaalessaa irratti karaa milkaa'aa jedhamuu danda'amuun hirmaate akka ture seenaan ragaa ba'a. Humni Israa'el bara 2002tti ammoo Libaanos keessaa akka baanis taasifame. Yeroo sanatti Hizbollaan humnoota Israa'el biyyattii keessaa baasuu irratti ammoo qooda leencaa qabaa jechuunis himama. Gareen kun jabina isaa irraa kan ka'e ammoo Israa'el akka Libaanosii baatus taasiseera. Gareen Hizbollaa meeshaa waraanaa akka hiikkatuuf dhiibbaa irra dhaqqabe dandamachuun kibba Libaanos keessa socho'uu ammayyuu itti fufeera. Hizbollaan yeroo sanatti Israa'el qonnaa Sheebaa fi naannoowwan falmii irratti dhiyaatu biroo keessa socho'uu itti fufee jechuun akka sababaattis himachaa tureera. Bara 2006 hidhattoonni Hizbollaa haleellaa daangaa biyyoota lamaan irratti bananiin loltoonni Israa'el 8 ajjeefamuu fi 2 butamuu booda ammoo Israa'el haleellaa guddaa Libaanos irratti bante. Xiyyaaronni waraanaa Israa'el iddoowwan Hizbollaan deeggarsa guddaa qabu kibbaa fi handaara kibbaa Beerut boombiin haleelan. Hizbollaanis gama isaatiin rokkeetii 4,000 gara Israa'elitti dhukaasuu itti fufe. Waraana guyyoota 34 gaggeeffame kanaan lammiileen Libaanos 1,125 ol akka du'an ni dubbatama. Irra caalaan namoota du'anii lammiilee nagaa yoo ta'an akkasumas loltoonni Israa'el 119 fi lammiileen nagaa Israa'el 45 sababa lola guyyaa 34 kanaan lubbuu dhabaniiru jedhama. Hizbollaan waraana sanarraa otoo guutummaatti hin diigamin hafee haga yoonaa geera. Ergasii meeshaa waraanaa fooyyessee qabachuun loltoota haaraa hedduu filatee hojiitti seene. Naannoo daangaa Libaanosii fi Israa'el nagaa eegdota dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi waraana Libaanosiin to'atamaa jiru sanarratti ammoo balaa guddaa hin mul'anne ture jedhama. Bara 2008tti ammoo mootummaan Libaanos kan biyyoota lixaatiin deeggaramu neetwoorkii teelekoomii dhuunfaa Hizbollaa cufee akka tures ni dubbatama. Hoogganaa nageenya buufata xiyyaaraa Beerut hidhata garichaa waliin qabu aangorra kaasee ture. Hizbollaan magaalaa guddoo biyyattii harka caalu qabachuun akkasumas gareewwan sun irratti lola banuun deebii laate. Kunis ammoo deebiin kan inni laateef ammoo hoogganaa olaanaan garichaa ammoo aangorraa kaafamuu hordofeeti. Walitti bu'iinsi gareen walqooduun raawwatame lubbuu namoota 80 takkaa dabarsuun Libaanon qarree wal waraansa haaraatti yeroo sanittis geessee ture. Sana booda waliigaltee mootummaa waliin aangoo qoddannaa irratti mallatteeffameen Hizbollaa fi michoonni isaa murtii kaabinee kamiyyuu geeddaruu akka danda'an aangoon kennameef. Filannoo bara 2009 irratti Hizbollaan teessoo paarlaamaa 10 argachuun mootummaa waloo hundeeffame keessattis hojii jalqabe. Dhuma bara sanaa irratti ammoo barreessaa olaanaan Hizbollaa Sheek Hassan Nasrallaa sanada siyaasaa haaraa mul'ata siyaasaa Hizbollaa ifatti ibsuu jalqaban. Bara 2011tti Hizbollaa fi michoonni garichaa mootummaa waloo Saad Hariiriin durfamu kan suni Saa'udiitiin deeggaramu akka diigamu dirqisiisan. Waraanni Siiriyaa keessatti hammaataa yeroo adeeme hidhattoonni Hizbollaa kumaatamaan lakkaa'aman ammoo pirezidaantii Siiriyaa Bashar al-Assad tumsuuf jecha achi dhaqan. Humnoonni mootummaa deeggaran lafa finciltootaan to'atame daangaa Libaanos irratti akka deebifatan gargaaruu keessatti gahee murteessaa ta'e akka qabus ni dubbatama. Hizbollaan waraana Siiriyaa keessatti hirmaachuun garuu Libaanos keessatti wal dhibdee gartuu garaagaraa gidduutti kaasee akka tures seenaan ragaa baha. Gareen mataa dhukkubbii Israa'el ta'e Hizbollaan jalqaba bara 2016tti ammoo biyyoonni galoo galaanaa Galfii fi Liigii Arabaa Hizbollaa gocha diinummaa raawwachuun himachuun garee shororkeessummaatti ramadanii akka turan seenaan ragaa baha. Bara 2016tti ammoo gareen kun biyyoota lixaa tokko fi biyyoota galoo galaana Eedaniin erga shororkeessummaatti ramadames ammayyuu garichi cimee hojiitti fufeera.
amma immoo garichi Hamaas cinaa dhaabbachuun Israa'el keessatti haleellaa babal'aa raawwachaa akka jirutu dubbatama. Israa'el waraana jabaa silaa Gaazaa irratti gaggeessuuf kan karoorfatte ta'us garee Hizbollaa sodaa irraa kan ka'e ammayyuu waraana guutuun itti hin seenne. Guyyaa irraa ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun garee hidhattoota Libaanos cimoodhaa jedhaman Hizbollaa akeekkachiisanii turan. Yoo waraana ban dogoggora seenaa isaa keessaa guddaa ta'e raawwateera jechuun ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun dhaaman. Michuu Hamaas kan ta'e Hizbollaan erga Israa'el Hamaas rukutuu jalqabee booda gara Israa'elitti haleellaa raawwataa ture irra deddeebiin dhagahamaa tureera. Kanaafis ammoo booda kana ammoo haalli hammaachuu mala jechuun shakkitee kan turte Israa'el lammiilee ishee gama daangaa Libaanos kaaba Israa'el jiran bakka biraatti akkasiisaa jirtutu dubbatama. Yoo Hizbollaan waraana nurratti bane haleellaa bal'aa dorgomaa hin qabnee fi Libaanos miidhuu danda'u banuu dandeenyaan ammoo dhaadannoo ministeera muummee Israa'elidha. Israa'elii fi US ammoo hidhattoota Hizbollaa Iraaniin deeggaramu waraana biraa akka hin banne deddeebiin akeekkachiisaa turan. Kunis ammoo biyyoonni lamaan ammoo sodaa garee kanarraa qabaniif ammoo kan deddeebiin akeekkachiisaa turanidha. Waraanni mataa dhukkubbii itti ta'e Hizbollaan ammayyuu ammoo waraana yoo isin hin dhaabdan ta'e nuti Hamaas cinaa dhaabbachuun isin barbadeessinaan ammoo dhaadannoo garee Hizbollaa Israa'el irratti gaggeessaa jiranidha. Israa'elis ammoo har'aa ammoo dhaadannuma wal fakkaatu Hizbollaa irrattis gaggeessiteeti jirti. Waraanni baha giddu galeessaatti gaggeeffamaa jiru ammayyuu itti fufuun gaaga'ama lubbuu lammiilee nagaa itti fufsiiseeti jira. Darbee ammoo guyyaadhaa gara guyyaatti lubbuun lammiilee darbanii daangaa hin qabani.